lolli uummata Oromoo Karrayyuu irra milishoota mootummaa naannoo Amaaraatiin banama akkamitti fufee jira jedhani. Poolisoonni Oromiyaa haweera rumnoota mootummaa naannoo Amaaraa kan qolachuuf aana fantaallee bobbaanillee loltoota Amaaraatiin miidhaan irra qabuun dubbatamaa gabaas midhaasin qabu. Dhiittaan mirga namooma Itoophiyaa keessa godhama jirtan maacha deemuun sadarkaa yaaddessa argeettee jedhe. Ligiin mirga namooma gaafa Afrikaa ibsa baaseen Itoophiyaa Yugoslaaviyaa Afrikaa ta'urra kabararuu danda'u. Jidduu seensi yookaan araaroo qaam walaba qofaan immoo yaad barruu gaazexaa Nation Afrikaati lamaan iyyurra dubban. Maqaleen jigaachan sirna jedhuun jaarsaaf jaartii nadheeniif ijoollee daratee uummati bal'aan Oromiyaa guutuurra ispoortiin dhumachuu jira. Sirni raayyaattis biyyi Itoophiyaa dabalatee qaamota waraana hundi nyaatee uummata dabru kun fuulli miidiyaa hawaasaa irratti immoo jabdunan boorsaa jira. Fuulli miidiyaa hawaasaa maal jedha bal'ifnaan irra dubban. Qaawwan kallattii gargaraatiin turan cufuun imal galm qabsoo bakkisaatiin ga'uun kaayoteennaa jedhan ajajoota olaanoo waraan bilisummaa Oromoo lamkuumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroo fittaanaan isaa gammachuu abbooyyee waan jedhan qabu. Kanaaf muummeffaan Hagayya 23 barri 2021 guyyaan immoo jimaata guutuun oduu qabnu kunooti. Shama kam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya har'aaf qabnu isinitti himaa ani yoon ingiraati. Lolli uummata Karrayyuu irratti baname kan torbanii guute ammallee hin dhaabbanne. Lola guyyoota lamaan darban humnoonni naannoo Amaaraa hawaasa horsiifasee bulaa Karrayyuu irratti godhaniin ijoollee waggaa 9 dabalatee namoonni nagaan 9 yoo madaa'an 3 ajjeefamuu maddeen keenya nutti himan. Karrayyuurra loowwanii 200 saamamuu fi qeeni gadaa Karrayyuu humnoota naannoo Amaaraatiin haleelamuu dubbataniiru hawaasni Karrayyuu. Lolaa kana keessatti humnoonni Amaaraa meeshaalee waraanaa jajjaboo kan akka fanjii fayyadamanii hawaasa horsiifatee bulaa waraanaa jiru. Poolisiin Oromiyaa weerara humnoota naannoo Amaaraa kana qolachuuf aanaa fantaalleetti bobba'ee ture. Humnoota Amaaraan haleelamee akka dacha'e hawaasni aanaa fantaallee OMN itti himaniiru. Torban darbe keessallee lola kanaan namoonni 3 ajjeefamuu kurnaniin kan lakkaa'aman ammoo madaa'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Wayitaa humnoonni naannoo Oromiyaa ristii Amaaraa deebisuu fi duulaa jiranitti humnoonni naannoo Amaaraa ammoo lafa Oromiyaa weeraraa jiraachuun hedduu biratti dhimma gaaffii uume ta'eera. Gara oduu keenya itti aanutti wayitaa ceenu waraanni bilisummaa Oromoo koraa dhiheenya geggeesseen qaawwa kallattii garaagaraan turan cufuun imala galma qabsoo isaatiin isa gahu eegaluusaa ajajoonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo ibsan. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa fi itti aanaan ajajaa olaanaa Gammachuu Abbooyyee ibsa raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaaf waloon kennaniin Uummanni Oromoo tumsa waraana bilisummaa Oromootiif kallattii hundaanii taasisu cimsuun umurii gabrummaa gabaabsuu akka qabuuf waamicha dhiheessaniiru. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. Korri waraanni bilisummaa Oromoo dhiheenya geggeesse kan bara 2017 geggeeffame as kan jalqabaati jedhu ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa. Koraa bara 2017 geggeeffame asitti haalonni akka biyyaattis ta'e akka dhaaba isaaniitti turan hedduun bifa jijjiirrachuu dubbatu ajajaan kun. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan geggeessa jedhee biyyatti deebi'uu wal qabatee garaagarummaan yaadaa waraana bilisummaa Oromoo waliin uumamee ture. Adeemsa keenya keessatti qaawwa nutti uume qabaa kan jedhan ajajaan kun kora kanaan qaawwa ture furachuuf dandeenyeerra jedhu. Qaawwa uumames ni ture qaawwa hooggansaa sanas bakka buufachuu fi sirreeffachuun dirqama waan ta'eef hordofsuun gaggeeffame kora sanarratti gaa itti bahisaa akkuma itti bahee ABO jechuun addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasichaa fi akkasumas gooblaalee garaagaraa jiran keessaa gooblaanii keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo harka guddeessaa ittiin galmaan gahuu fi qawwee qabatee jiru dameen dantaa waraanaa kan waraana bilisummaa Oromoon qajeeluu wal qabatee dirreerraati adeemsifamuu qabaa murtoo jedhuu fi ejjennoo jedhu fudhannee akkasittiin waan qajeeluu qabu qajeelfannee. Kora dirreewwan qabsoo lixaa fi kibbaatti geggeeffame kanarratti akkatuma haalli hayyameen qooda fudhattoota zooniiwwan maraa hirmaachisuu fi yaalameera jedhan hawaasa keessaas namoota hirmaachuu danda'aniif waamichi taasifame kan haalli mijateef
hirmaachuu isaaniis ibsan. Korichi kora sabaa bakka bu'uuf kan danda'udha kan jedhan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa murtoowwan darbanis bu'aa qabsoo Oromoo keessatti qabaataniin madaalamuu qabu jedhu. Korri taa'ame kan yeroo dheeraaf itti qophaa'amaa ture ta'uu kan dubbatan itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abbooyyee gama isaaniitiin murtoowwan kora kanarratti darbanis adeemsa qabsoo Oromoo fuula duraaf haalaan barbaachisoo ta'uu ibsan. Wanta kaleessa keessa dabran haalli banaa ta'ee waan hedduu dadhalchaa ture sun cuftiyyuu waan cufameef kanarratti ammoo ummati keenyas bilisummaan Oromoodha. Oromiyaan bilisummaan isiidha. Waraan bilisummaa Oromootirratti kan kufe ta'uu isaa guutumaa guututti ummati keenya dhibbatti abdii guddaa waan irraa qabuuf inni kun ammoo ta'uu isaa ummati kun waan hawwu kana akka dhaqqabu kan taasisuudha. Kunis ammoo waanuma ummati keenya hawwu kun akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Waan lafkee jenne akkaataa itti deemnus inni kun fi haala amma biyyattii san keessatti deemaa jirurraa wal qabate qoodii nuti kennuudha malee ka duraanii caalaa waan ta'eef ni ta'a. Kanaaf gammachuun uummata kanaan ni dhugoomas jenna. Murtoowwan korri kun dabarse waraanni bilisummaa Oromoo ofirraa ittisuu irraa gara haleeluutti akka ce'uuf kan dandeessisanidha. Bu'aan murtoowwan kanneenis qabatamaan mul'achuu eegaleera jedhu ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo kunniin. Imalli eegalame galma qabsoo Oromootiin kan nu gahu akka ta'uuf garuu namni bira Guyyaa waariyoo fuula miidiyaalee hawaasaa gaggaragalchuun waan qindeesse qaba. በጣም ጥሩ አካናላ Hagariin akka rifeumsi duddukutee kaan akka nadheen garaachaa cicillaanfachaa yaa'u tokko tokko akka gaalchiittoo nyaattee lafa gangalaata hedduun immoo waan godha jedhanii daduun taane waan fuula hin qabne agarsiisuun fedhii malee kofalchiisa aawwan ilmaan waliin jaarsaaf jaartiin bokkooraa nadheen immoo waliin laf qullaa gangalaatu gochi nam qalbii qabuuf saalfii maraata malee harka badeef mulee inji komaandootii jedhu waraan kaab Itoophiyaatti naannoo ji'oo 9 oliif godhama jiruun loltoota raayyaattis biyya addunyaachisuu war hafan booji'amtoota waraana tolchi maqalee gate habaqati sirni mootummaa Abiy Ahmed poolisoota idilee poolis federaalaatiif humna adda idduulee naannoo cuufirra ergulle dubbii wambatti fakkaate kitatirra gar zimatiin ta'uu dinnaan qeessii sheekiif abbootii gadaa waraanaa taffeere seena biyya addunyaa irratti abbootii gadaa qeessii yookaan sheekii waraan labsan jaba jechuun kan uumamsiis sirni murnoo pidiyoo bilisiginnaa uummata bal'aa waraanaaf itti fayyadamu irratti argama biyyittii Itoophiyaa paartiin immoo badhaadheen bulchaan isaanii badhaafama noobilii nageenyaati garuu badhaadhina chuuti namni kararra wal argullee naga bulteef naga walte caala qawwee yoo kadhatetti gammad ijjeesi barbadees dhabamsiisiif awwaaliin jechoota baay'ee jaalatamuuf mata duree miidiyaalee Itoophiyaa eegitaanii waggoota lakkoofsiisuu jira hagan caala dubbisanti dheeressuu malle waa'ee leenjii gaachan sirna dubbachuu jira gaachan sirna wanti hamilee ofii keessaniif ni karaa Takka waraanni maandara uffata naqalee gaddeebi'u sirni tokko poolisii mataa ofii qaba raayyaattis biyya qaba humna addaallee qaba milishaalleen koomisaati huncuftee siyaati hawwaniif ijoolleen jaarsaaf jaartii duddi citaan sila gaafii uummata Itoophiyaa ta'uu malti namni gaafat kadhabamuuti malee deebiin garuu salphoo biyya yookaan gammoojjii Tigraay gaafachuu dandeessu. Crowds of residents in Mekele, the Tigrayan capital, have rushed to see thousands of Ethiopian government soldiers paraded by their akka aadaa saayinsii waraanaatti ulaagaa leenjifamtootaatiif bu'uura dubartii ulfaa daa'imman haawwaniif jaarolee gadaamojjii tamata buufata duula qopheessuu yakka ta'u seerri waraanaa ifan lafaa taatullee garuu kutaalee Oromiyaa hunda keessan namni leenjitaniin fudhatiin bakka tokko tokko murtii raaba gadaatiin loon irra qalaan warra kaan immoo 5 jedhanii farraaju kanaaf carraan jira akkasitti umri malee burraaqu taatee jechuu miidiyaaleen hawaasaa mirran maal jedhanii muummeeffan gochi ceera fokkoof safuu mata lagatee aadaa cabsa kanaan duub namoota hedduun hojii mootummaa kana dheekkamuu yoo balaaleffatanii namoota harmaan dur siyaasa barreessu yookaan dubbachuun jaalan dabalatee namoota hedduun karaa makmaksaatiin qoosuu jiru gariin karaa akkatiniitii ulfooftu fuudhaa jedha haannam mataan duqulaamsuun udduun kaaftuu jedhaan hedduun immoo yecanna qolati jechuun qoosa afaan sidaamaatiin dubbi obbaasan biyyittiin noobilii nageenyaatiin booltu lafti waggoota 3 oliif seena dheeraa qabdu Itoophiyaan leenjii gaachan sirnaatiin humaatan barsiisuu jirti jedhaan. Underscoring their determination to keep fighting until the region's pre-war borders are restored.
Ethiopia, Yugoslavia, Africa ta'urra leenjii akkasii kan baraaru jedha oduun keenya itti aanu ammoo Ethiopia, Yugoslavia, Africa ta'urra kan baraaruu danda'u giddu seentummaa qofaa jedha gaazexaan Nation Africa. Barroonni haala yeroo Ethiopia irratti xiyyeeffachuun Daayirektarri olaanaa Policy Institute Africa Peter Kagwaanjaan barreeffame kun Ethiopiaan Yugoslavia Africa akka hin taane of eeguuf gamtaan Africa itti gaafatamummaa qaba jechuun akeek. Biraan xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa Itoophiyaan daandii qaxxaamuraarra jirti jechuun xiinxala isaanii kennaa jiru. Siiraaj Sabaaf. Waraanni waliinii Itoophiyaanonni adeemsisaa jiran biyyattii Rwaandaa fi Yugoslavia taasisuu danda'a jechuun xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa yaaddoo qaban barreessaa jiru. Daayirektarri olaanaan Policy Institute Africa Peter Kagwaanjaan Ethiopia, Yugoslavia, Africa ta'urraa kan baraaruu danda'u giddu lixiinsa qofa jechuun xiinxala bal'aa barreessee jira. Barruun haala yeroo Ethiopia irratti xiyyeeffachuun daayirektara olaanaa Policy Institute Africa Peter Kagwaanjaan barreeffame kun Ethiopia, Yugoslavia, Africa akka hin taane qaamni gamtaa Afrikaa eeguuf itti gaafatamummaa qaba jechuun akeekam. Waraanni waliinii ji'oota 9 fi Ethiopia keessatti adeemsifamaa jiru taatee bara 1994 Rwaandaatti ta'e kan lammiilee miiliyoonaan hobbaaseem Afrikaa irra deebiin keessummeessisiisuu malaan sodaa Peter Kagwaanjaan gamtaan Afrikaa waraana Itoophiyaa keessaatiif callisuu irraan furmaata waaraa kaa'uu qaba kan jedhu barruun gaazexaan Afrikaa Nation irratti ba'e kun Abiy Ahmad akkuma aangootti dhufeen sirna federaalizimii dadhabsiisee sirna Itoophiyaa tokkummeessuu jechuun unitary system hordofuun isaa gaagama walxaxaa biyya saaxila jechuun hundeeffamuun paartii biltsiginnaaf moggeeffamuun federaalizimii rakkoo waraanaa akka dhalche ibsa. Waraanni amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kun Itoophiyaa, Yugoslavia, Afrikaa godhuu danda'am. Itoophiyaan ammoo Yugoslavia Afrikaa akka hin taane manni maree nageenya gamtaa Afrikaa baraaruu qaba jedham. Barruun aangawaan Policy Institute Afrikaa barreesse kunim Yugoslaaviyaan bulchiinsa Slobodan Milosevic jalatti waraana waliiniitiif kan saaxilamte yoo ta'u Itoophiyaan ammoo bulchiinsa Abiy Ahmad Ali jalatti waraana dhiiga lammiilee dhangalaasaa jiruuf saaxilamtee onkuramaa jirti. Gama biraan xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa Itoophiyaan daandii qaxxaamuraa irra jirti jechuun xiinxalla isaanii kennaatii jiru. Waraanni Itoophiyaa keessaa yakka waraanaa fi sarbama mirga ilmaan namaa hordofsiisuu bira darbee daandii qaxxaamuraa biyyattiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuu irra gahuu xiinxaltootaan dubbatamaa jira. Xiinxallaan siyaasaa gaanfa Afrikaa Abdurrahman Said rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee biyyattii akka daandii qaxxaamuraa irra taatu godhee jira jedha. Biyya daandii qaxxaamuraa irra jirtu baraaruuf tarkaanfiiwwan deeggarsa biyyattii saffisiisan dhiisuudha jechuun dubbataniiti jiru. Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Hardha Wuhiba Egzaaber Farradaa biyyattiin daandii qaxxaamuraa bira tartee rakkoo hamaa keessa seentee jirti jechuun dubbata. Itoophiyaa kufaatii fi diigamuu irraa baraaruuf qaamoleen jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Itoophiyaa keessatti gahee gumaachuu danda'an Itoophiyaa baraaruu qabanii yaadam barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Hardha. Walumaa galatti egaa oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota keenya waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Yeroo gaarii.